Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Sadan Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Sadan Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Sadan Waaqa tokkotti ni amanna. Ameen. Jaallatamtootaaf kabajamtoota maatii Kiristoos nagaa faraarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii Laliyyatu akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kootii galata Waaqayyoo. Har'a seenaa dungoo fi qaroo dhabeessaa tokko karaa dubbifamaatiin kan hin argadhe ani immoo karaa sagaleetiin wajjiniin caqasne isiniif dubbisee wajjiniin ilaalle erga sagalee kana maal ibsuu akka barbaade maal nu barsiisuu akka barbaade akkasuma gorsa abboota keenya wajjiniin ilaallaa wajjiniin caqasnaa gara seenaa kanaatti waliin darbinaa turtii gaarii. Seenaa dungoo fi jaarsa qaroo dhabeessaa. Seenaa dungoo fi qaroo dhabeessaa. Seenaan lallaba barnoota tokko irraa dhagahe tokko akkas jedha. Jaarsa nama guddaa tokkotu ture. Jaarsi kun qaroo dhabeessa. Haa ta'u malee garuu galgala tokko dungoo qabatanii karaa irra deemu turani. Namoonni jaarsa kana argan silaa ofii hoo qaroo hin qabani? Ibsaa maal gochuuf qabatan? Jechaa hundumtuu ajaa'ibsiifataa bira darbu. Namni tokko garuu ajaa'ibsiifatee bira darbuu hin barbaanne itti siqee akkas jedhee, abbaa silaa qaroo hin qabdanii? Dungoon kun eenyuuf ibsaa deemtu? jedhee gaafate. Abbaan kunis akkana jedhanii, yaa mucaa koo dungoon kun kan barbaachisee fi namoonni dukkana keessa deeman arguu dhabuudhaan akkanatti hin gufanneef jechuudhaan deebisaniifi. Namni qaroo waan qabuuf qofa dukkana keessatti arguu hin danda'u. Of eeggannoo jaarsa kanaa dhugumatti baay'ee kan nama ajaa'ibudha. Qaroo dhabuun yaaduu dhabuu miti. Waan yaadanii fi wanta fagootti argan itti fayyadaman. Har'a namoonni osoo qaroo qabanii dungoo jireenyaa of harkaa dhabuun jireenya dukkanaa keessa jiraachaa kan jiran hedduudha. Abbaan kun erga hedduutii qabatanii kan deeman turani. Ofirra darbanii nama biraa fi dungoo qabsiisaniiti deemaa kan jirani. Nuti garuu namaaf miti ofii keenyaafuu hammam keenyatu dungoo gaarii of harkaa qaba? Kan qabnus dungoon keenya wal jijjiiruu akka danda'utti qophoofnee kan deemnu nama meeqa keenya? Tokko boba'ee gaafa dhaamu dukkana keessatti abdiin keenya akka dhumetti hidhii xuuxaa ol seenuun alatti dungoon biraan nuti qabannee jirru jira. Mee har'a mana kiristaanaa keenyaa fi dungoon eenyu? Dhugaadha, gufuu hedduu har'a mana kiristaanaa keenyaa keessatti kan baay'ate, waljibbiinsi, wal qoqqooduun, sanyummaan kan heddummate waan namoonni yaada gaggaarii qaban callisaniifi. Dhageettii dhabaniif dungoon keenya hamma gaanii keessaa hin baanetti faayidaa tokko illee hin qabu. Ofii fi qofa akka jiraannuu fi gooftaan nuuf hin heeyyamne. Isin ifa biyya lafaati kan jedhes kanumaaf ture. Amma gaaffii tokkon sin gaafadha. Dungoo qabattee gadi baateettaa? Ta'uu danda'a. Qilleensi akka dungoo kee hin dhaamsineef of eeggannoo kee hoo maali? Qilleensa dhufee bubbisee darbu hunda dhaamee si rakkisaa jiraa? Amma wanti yeroo hedduu nu barate tokko jecha utuu jettuun mataa of dhukkubsuu keenya. Kaleessa utuun akkas hin goone ta'e, utuun kana fayyadameera ta'e, utuun bakka kana hin deemne ta'e, utuu jennee wanta baay'ee dabarsinee fi gaddaa oolla. Garuu baay'ee kan nama ajaa'ibu utuu jennee osoo hin goolabin taatee kaleessaa yeroo irra deebinu caalaa kan nama bobbaasu hin jiru. Kaleessa karoora dhabuu kooti kan akkas na taasise jetta. Har'a hoo maaltu akka karoora hin baafanne si taasise? Mul'ata ati qabattee baate mormii sirratti kaasuu danda'a?
Ati garuu kaayyoo kee fi yoomuu ejjennoo cimaa qabaadhu. Ilaa jireenya keef bishaan laga fakkeenya godhu. Bishaan yaa'uu isaa addaan hin kutu. Walumatti fufee yaa'aa oola. Namoonni hedduun bira deemanii itti gammadanis, gaddanis, itti bashannananis, dhiisanis bishaan kana irraa dhimma hin qabu. Ittuma fufee yaa'aa oola. Haallis yeroonis isa hin daangessu. Atis kaayyoo kee galmaan ga'uu fi kanatti fayyadami. Imala kee itti fufi. Wantoonni si gammachiisanis ta'ee si gaddisiisan, wantoonni si bashannansiisanis ta'ee si mufachiisan gara jireenya kee dhufuu danda'u. Ati garuu dhimma itti hin qabaatin. Kaayyoo kee hamma galmaan geessutti eenyummaa keen hin dhagahani. Ati cimiitii jabaadhu itti fufi. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Barreeffama kana karaa gorsa abboottanii kan nu barsiisanii ergaa guddaa of keessaa qaba jedhee barreeffamarraa kan isinii dubbisedha. Abboota keenya Waaqayyo Gooftaan sagalee jireenyaa jara dhageessisu. Dhugumatti yeroo nu keessa jirtu kana keessatti utuu ibsaa qabnu dukkana keessa kan deemnu, dukkana filannee dukkana wajjin kan jiraachaa jirru, utuu arginuu kan jaamne baay'ee keenya jira waan ta'eedhaaf Waaqayyo amma dhumaatti nu cimsuun itti jiraannee gonfoo jireenyaa ishee bara baraa ishee samii akka dhaallu nu taasisuun fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Dubbisa kanarraas ergaa guddaa akka barattanu abdii guddaan qaba. Galanni Waaqayyoof deessu.